bareechuu dandeessan gabaabaa. No, thank you. Sagalee jechuu jiran hordoftoonni sagalee zakkii jiran mee Sagaleen hin dhagahamu. amma ni dhagahama. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti. Tole galatoom maaliif zakkii daalaas siin jedhu turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase zakkii daalaasiin beekamtaa hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Teeksaas keessa jirtu. Ammaatu maqaa isaanii moggaasee illee naa moggaasee. Thank you. Ammallee sagalee jira. Sagaleen irraa akkana qabees ni hojjaa sa'uuf irraa. Akkanatti amma silaa bikka maayikiisa waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagaleen danteessan. Hayyee. Akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Yaa abdii ati kamalee na gootee bari yaa obboleessa fi wanni hin beekne nama hin beektu jaanii. Okay, amma ni dhagahama? Amma ni dhagahama? Isaan ni dhagahanii maa rakkina qaba? Amma sinda amma bareeda. Okay. Galatoomii ulfaadhumee zakkiin karaa miidiyaadhaa akkamitti dhufuu dandeesse? Dhufi jennaan immoo dhufiinsa hawaasaan yookiin uummata biraatiin addaa dhufte. Dhufiinsa hawaasa keetirratti maallaqa dhangalaasuu miidiyaa irratti pootoon dantee mul'annaan zakkii nagana kan. Pootoo dantee agarraan zakkii nagana kan. So dhufiinsa yoo isilleen wal qalbistan bakka jarjaree deemee dubbisuu dhiiraa jechuudha. Anumaatitu isii wal baruu fi maaliif duraanis waan already wal beeynuuf akka carraa ta'ee ani hojiidhaaf isteeta irraan deemaa ture. Ani Daalaasiin jiraachuu ture isiin Atlaantaa ana dura dhuftee jirti. Atlaantaa Joorjiyaa jechuun achittiin arkee yeroo sanitti bas isiinis maatii wajjin hin jirtu. Nama iddoo kophaati jechuudha. Waan duraanis xiqqeenya irraa wal beeynuuf baatii takka keessatti jaalalatee wal fuunee Daalaas fideeni asitti ilmaa walirraa horree haganaas keenye jechuudha. Maashaallah, maashaallah. Ammallee rabbiin isin dheeressuu dhumatti hojii isin jiraachisu. Dubartoonni keenya takka gaagaa fi dila keessaaniis koomantiinis barreessu jiranii zakkiin jaartii yoo qabaate yoo hin qabaanne hin qabu yoo qabaate immoo lammaffaa taanaa fi sadeessoo taanaa fi afureessollee taanaa fi jechaa jiran zakkiin kanarratti akkami dabalataa haadha manarratti barbaaddaa dubartoonni keenya dila tokkootu si hawwachuu jira abdii sirraa qabanii. Saniifuu maalii deebisaan kan ka'e asirratti asumaanuu warroota gaafii na gaafachuu turan kanaaf maal deebistaa? Lammeessoo ni qabdaa hawwii? Ani jaartiin tiyya takkuma ilmi namaatu jaaltuma tokkorra yoo taa'ee asiinillee ibsuufadhaaf maaliif yoo jettee jaartii eegummeessuunii fi jaartii lamaa sadii fuudhuun yaaduma keetii fi jiruma keetii fi qabeenyuma kee facaafti jettee. Jaartii tiyyataniin amma hojii jiru haadha manaa tiyya qaalii taniin takkaa fi afur isii godhadhu isuma tanaa hin jaayachuu rabbii wajjin inshaallah. Shiishe maashaallah. Assalaamu alaikum dubartoota akkamitti jirtan nagayaami maaliif jirtan isin maal godhu jirtanirra nageenyi rabbi akka isin bira jiraatu abdiin qabaa. Egaa galatoomaa deebisaan kan isin deebite anumaa isinii godhuu danda'u dubartii takka akka afuriitiin qabaa jee. Salaamu alaikum. Salaamtuma isin jaa. Okay. Galatoom. Namoonni tokko warreen qabeenya qaban irra guddaan isaanii faamilii isaaniitii fi jaartiidhaaf ijoolleef yeroo hin kennanii qabeenyaaf biizii ta'an jaan. Zakkiin kanarratti yoo faamiliif maatiidhaaf yeroo ni qaba. Yeroon ati biizinasa irratti dalaga irratti dabarsituu fi maatii keetii wajjin dabarsitu wal siidhan jira. Ani dhugaa dubbachuuf nama maatiiti. Nama akka malee maatii jaalatu nama sa'aan 24 keessaa sa'uma hirriiba rafnu gartee yoo
namni guura fuufee namni gartee yeroo san wayii wal arkaa namoonni rafa namoota akkanuma akhiraati gartee du'ee jira. Yoon ta'in sanii achi sa'aa 8 tarafuun achi baafannee alatti sa'aataan hunda maatii wajjin nama jiru nama maatii wajjin jiru bareedduu gartee yeroo hunda tagartee bu'aa bahii hin qabne sa'aa fadhan mana keessa wajji ta'anii sa'aa fadhan rafanii sa'aa fadhan kaanii sa'aa fadhan gabbahanii yeroo gaarii qilleensa wajji fudhatanii dabarsanii isaanii wajjin dabarsa kana dhibbarraa dhibbatti kana duuba hin jiru kana namoonni na beekanilleen warra utan biyyaana jiru sirriitti beekanii jechuu barbaada. No, maashaallah galatoomii zakkiin amala isaatirraa waan isa gammachiisu lama akkasumatti amala keetirraa silaa amala kana rabbiin irraa dhiise jettee hin feene keessaayis lama waan amala keetirraa si tolu lama waan hin feene lama. Amala kiyyarraa immoo amala keetirraa maaltu si tola amala ifumarraa bakka nama bakka yeroo hunda masjida dhaqee salaatee ibaadaa godhee salaata fardii egaan salaatee booda sunnaa salaatee masjida keessa taa'ee zikrii godhee rabbii kiyyaa wajji haasawu wanni sanarra na gammachiisaa hin jiru obboleessa kiyya kan dura. Maashaallah maashaallah amala keetirraa silaan amala kanaa qabaachuu baaddeettee wanni qabdoo ni jira. Waan hin feene jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hijibuu fi basta namaaf quudha dhabuu riba dhabuu qomatan agartee namni mana daabboo godhee gartee ilma namaatiif gammachuu dhabuu san inumanii sin jaaladhu namni illeen akka akkas ta'ullee hin barbaadu. Maashaallah. Namoota keessaa nama akkamtu si aarsa yeroo gartee nama akkamtu si mufachiisaati. Nama keessaa namni na aarsu nama gartee akkanumatti lafaa ka'ee waan takka osoo hin yaadin waanuma fedhe waanuma bakka hin dubbadha jedhu wanni beeku nama ofaanii baatu kun waan atiif gaarii si fakkaatu nama haan aarsitu. So waan akkanumatti waanuma fedhe namaas arrabsuus taatuus namaas qeequus ta'uu bakka waan afaaniif illee dubbachuu hin tolle nama dubbatu barbaadu. Thank you. Asumaanuu gaafiin zakkiin deeggaraa Arsenaalii jettee yeroo hedduu maaliyaa Arsenaal sirratti agarra. Arsenaal deeggarta kilaba kubbaa hambataa kilabni deeggartan. Akkuma nama dura jetti ani deeggara Arsenaal osoo hin ta'in jeerzii maaliyaa isaaniitiin uffachuu barbaadan. Malee deeggara Arsenaalii miti ani Real Madridin deeggara. Galatoomii ulfaadhu zakkii keenya gaafiileen itti aantu akkana jetti eeyyeen godhe yookiin immoo lakki goonee jettee deebista yoo waan kana gootee jiraatte godheetta yoo hin godhin immoo lakki hin goonee jetteeti bira kunnaa jechuudha. Okay, gaafii jalqabaa jireenya kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Ni beektaa? Rakkoodhaaf? Jireenya kee keessatti akkana itti ilaal gaafiin eeyyeen godhe yookiin immoo lakki hin goone qofa jetteeti deebista. Jireenya kan kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Yoo beekte hin beekaa yoo hin beekne lakki hin beeku. Rakkadhee hin boonye hin boonye dhugaa dubbachuuf yoo immoo jaalalaa fi namni waa sirraa tahee yookaan ilmoon sirraa dhukkubsattee booyuu ni malta. Waan biraatiif rakkoof jee hin booye illee hin booyulleedha. Thank you. Jireenyi sitti hedhaawee maaliifiin jiraadha jettee cinqamtee ni beekta? Lakki. Jaalalaan qabamtee boochee ni beekta? Jaalalaan boochuu akkasitti hin booyuun hin mala. Nama bochisee fa'aa wajji boo'ee fa'aan hin beeka. Bochistee imimmaan ishii deebi'ee si bochise wajji boo'e. Okay. Maallaqa namaaf ergitee
namni san maallaqa bakka hin taanetti baasee osoon erkuu baadheettee sheenoyitee ni beektu. Waan irratti hin baasa jee yookaan rabbiin irraa jaalatu irratti hin baasa yookaan waan inni namni san itti nagaafate sanii ilaalaa jechuun yoo fedhe na duubaa waan fedhe yoo godhe san isaaf rabbi qabdu. Silaayin Oromoo ta'uu baadheettee sheenoyitee ni beektu. Sheenawullee hin beekuusi Oromoo ta'uu kiyyaafillee illee hin gaabbu. Bagaan ilmoo Oromoo ta'ee jee ittiin boonaa ittiin illee hin dhaagadhaa. Namni ati harkaa isaan feene garuu maallaqa si gaafatee kannitee fi ni beektu. Hangan qabu san. Osoo hin fedhin zigaalteetuma namni si gaafatee amma zigaalumaaf osoo hin fedhin kannitee ni beektu. Zigaaleen beeku yoo niin kannuu fedheef dhuma keessaa beekin kannaaf. Firri kee osoo maallaqa si gaafatu fira kee diddee nama biraatiif or nama sin beekneef kannitee ni beektu. Hin beeku. Gaafii jaalalaa nama gaafattee noo sirraa hin qeeballu siin jaanii ni beektu. Nama hedduu of course ati sai. Qabaa miti yoo ati sai. No, wanni siin jee no ati osoo bultittiin sehin ati gaafii jaalalaa nama gaafattee namni si didee ni beeka. Osoo gaafa dardarummaa keetii. Nan jirne lakkii wakkamittuu na didee naatis. Baay'ee. Gaafii jaalalaa si gaafatanii noolatti ijaartiin qaba namaan jettee dhalaan jettee ni beektu. Hedduun hangan qabu sanfaan. Okay. Maallaqa gaafa ijoollee faamilii tante jalaa shawwaddee ni beekta. Neeba waan akkasii. Zariirraa hin qabnu waan akkasii. Barsiistuu tanteetirraa jaalaltii si qabdee ni beekti. Neeba. Okay. Jaalallee saahiba keetii jalaa janajjantee ni beektu gaafa dardarummaa keetiitiin baata. Neeba. Hin beektu. Hin beeku. Okay. Jaaba. Hin beektu mee? Neeba rateero. Okay. Galatoo. Namoonni tokko zakki keenya yeroo hedduu wal bira qaban wanni kun wal faallaa ta'eetis namoonni garuu wal bira qaban irra guddaan namaa jaalalaa caala ja'a. Irra guddaan namaa maallaqaa caala ja'a. Ati mee waan kana lamaanuu wal biratti agarte jaalalas qabeenyas agarte namni keenya yeroo takka takka immoo waan walitti fakkeenyaaf chaalenjii godhaniiti wal bira faa kaaya waa lama. Dubartii akkaan qabeenya qabdu garuu tasin jaalanne jaaniiti fuutamoo dubartii qabeenya hin qabne ta garuu jaalala qabdu faa fuuta jaaniiti akkasii wal bira kaan. San jechuun qabeenyaa fi jaalalaatu wal dorgomee jechuudha bakka kanatti. Ati mee bakka kanatti qabeenya moo jaalalaatu caala jetteeti amanta? Lamaanuu agartee jirta waan ta'eef. Jaalalaatu caala. Waaw. Qabeenya jaalalaatu caala. Qabeenya irra jaalalaa caala obboleessa kee. Aboo warri qabeenya maallaqa jettan kunoo dhaggeeffadhaa warri lamaanuu harkee kana jaa. Maaliif kana jechuu dandeessime? Maaliif jaalala caalchiste qabeenya jaalala? Maaliif yoo jettee gaafii bareedduudha. Namni qabeenya ilma namaa fida. Sigalee. Jaalala yoo qabaatte immoo jaalalaanii gammachuu fi abdii hortee qabeenya sanuu akka akkatutti deemtaa jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan qabeenya boruu harkattaa, boruu dhabdaasi, jaalala dhugaadhaa yoo qabaatte immoo jaalalaatu caala waanuma. Wanni jaalalaan qixxaa'u hin jiru. Thank you. Galatoo. Bakka tana yoo dandeessan hawaasni bakka tana akka naa waraabdaniin fada viidiyoo akka hundi keessanuu yoo xiqqaate namni hedduun akka waraabdaniin fada gaafilee nama zakkii gaafadhu tana gaafii itti aanu tana. Egaa waan hawaasaaf gumaachitte irraa si gaafanne waan kana hunda irraa si gaafanne ani ogguun daddaga'u ijoolleen natti hin tullee mee gaafuman isaa wal bareen gaafii tana gaggaafadha jeetiin ol sii kaa'ee har'a guyyaan dhufee mee uffatootaa fi waan zakkiin uffaturraa gaafii xiqqisoo isa gaafannaa. Zakkiin kopheen isaa firiin afur yoo walitti daamte biyyatti mana jaartii naan jeesaa inni biyya tokko mee sangaa nin gaafadhaa jeetiin gaafilee biyya keessa gaafilee naqee mee gaafilee tana tartiibaanii si gaafadhaa tartiibumaan naa deebistaa. Zakkii qabattoon danda'e ta'e irra qaalii dooraa lameeqa ta'e irraa gad aantu dooraa lameeqa.
dhugaa dubbachuuf gaafii keessan osoo hin deebisne duratti ani waan bareedduu uffachuu fi waan qaalii uffachuun ni'imaa rabbii mul'isuu fi gartee mee wanni tunoo kopheen rakishaatii fi qabattoo rakishaatoo dhiiroo mee garaagarummaan isii maalii taqaalii too akkamii kopheen qaaliin karaa haayiwee bareedaa irratti hin deemtamu akkamisi comfortable moo kopheen taanis yoo uffatte akkamii yaada jedhu irratti laaluu fi waan kana bitadhee laaluuf waan ta'e garuu gaafii kana irratti yoon deebi'e ani nama gartee qabeenyummaa kiyyaa fi as keessatti dhaadachuu taati nama olwantummaa gartee as keessatti barsiisuu fi wanna jiru. No. Tun gaafii teenya tasanii sin laalchisu tasanii tun gaafii teenya nus gaafate nu deebisiidha. Nuti hawaasaa fi namni hundi baruu feeneeti as bikka sanatti ol fuudhuu fi ol feesuu fi wanni jaamu takka illee hin jiru gaafuma teenya si gaafanne just gaafuma teenya san akka nu deebistu feena. Hawaasnis akka ati nama of ol hin fuunee fi ol hin dhaqqaabbanne akka farratti wanni beekuu qabdan anzakkii yeroo inni gargaarsa kan nu isaa poosti godhu arkeetis hin beeku gaafiin tun silaa gaafii achi gad jirtu kanan gaafadhu ture. Mucaan kun nama waa poost illee godhuu miti akka inni of ol hin fuunee fi of hin dadhaanne namuu hawaasni guutuun si beeka akkasitti nu jalaan qabatanii fi just baruma fanumaaf baruu barbaanneeti jalqaba gaafiin jalqabaa qabattuun zakkii irraa gadhaamti rakishaan meeqaa qaaliin meeqaa jetti qabattu irraa eegalla waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf itti qaqqabuuf hedduu miira keessaan galee abdii kiyya ani itti dhaaduuf illee osoo hin taane qabattuun dhugaa dubbachuuf irraa gadi jeeyooniin sittiinee 750 irraa qaaliin ila haga kumaa fi 100 adeemtu. Kophees yoo as deebinee dubbannee kopheen nani uffadhu har'a qaaliyooniin jee ta kumaa fi 650 har'a rakishaa 500 kana immoo kana hundaa ani maallaqa baasuu fi yarqii facaasuu fi yookaan ittiin dhaadachuu barbaadee osoo hin ta'in ilma namaati umriin ati keessa jirtus si murteessiti waa bareedduu uffattee waan bareedduu boontee onneechuu barbaadda gartee maaliif ani by the way namni maanuu hogguu waa xiqqoo takka harkatee rabbii waa isa biratti beeku wanni ati irraa hin gammadin wanni siif hin taane abbaa keetiifis hin taatu yoo ati gartee yeroo keessa jirtu kanatti irraa uffattee irraa nyaattee irraa dhugdee waan bareedaadhaan karaa rabbiitti irratti illee hin baasin wanni ati himattuu jiruu tanaawu wanni irraa gammachuu jettee si yaachisuu hin jiru hin jaa kanuma wal qabatee ani dhugaa dubbachuuf waan kana ittillee hin gammaduusi immoo laalumaa fi wanni hunnee waan akkanii Thank you. Galatoomii gaafii tana beekaafiin si gaafachuu fedhee gaafiilee nama hedduuti. Namoonni tokko fanii fi qabeenya illee hin qabne as gubbaa akkana waan akkana qabna jaaniiti yeroo hedduu akkana jaanii namoonni immoo akkana qabeenya qaban addii kana agartan ogguun gaafii tana dhiyeessuuf akka inni itti of dhugsee lubbuun asii galtee so anis beekaafiin gaafii tana gaafadhe galatoomii jennaanii. Sila namoonni tokko an akkana jeetii dubbataa zakkiin nama akkasillee akkan ta'eenii agarree jirra sanii fi hawaasni illee ammaan tana baranii jiranii. Tole gaafiin itti aantu miidhaan nama qabeenya qaburratti gahu kagaruu nama normaala jiraatuma normaalatti usee jiraatu irratti hin geenye ni jira. Miidhaan garuu nama qabeenya qaburratti miidhaan isarra gahu yoo jiraate ammoo nama qabeenya hin qabne irratti hin geenye miidhaan qobatti nama qabeenya qabu irratti go'amma ni jira fakkeenyaaf qobatti. Miidhaan ati namni qabeenya qabu akka lamatti hiikama gartee
miidhamuus ni dandeessa ittiin illee eeguu ni dandeessa yoo karaa rabbii irrattii fi waan toltuudhaan kan daleetti yoo taate. Saniifuu miidhaan kophaatti irra ni jira jechuudha. Miidhaan ni jiraati. Miidhaan amma fakkeenyaaf yoo ammaati qabeenya qabaatte yookaan namni siif hin gammadu hattuun ittee raabsi godhu wanna gootii waa hedduu keessa galuu dandeessi. Ija namaa keessa butaa afaan namaa seentaa bakka xalaatni fagoo dhiisi keetiyuu siif hin gammadu jechuudha. Gabaabumatti gartee akkuma amma fakkeenya reefu maallaqa reefu asirraa gaafatte tuqeessaniiti. Mallayni xalaata sitti bitu. Garuu yoo karaa toltuudhaan irratti baastee waan toltuun daleeydee rabbi illeen si eegaa maleekotan isaati illeen si eegaa isaanii gaditti atilleen ife idaa jechuudha maallaquma kanaan. Kanaaf haala lachuutu deebisaan akkana jee yoon deebisee irranaaf dhiyaata jechuudha yaada. Thank you. Galatoomii. Daawwattoota keenya jiddumaanuu warreen biyya adda addaa keessanii daawwachaa jirtan hedduu galatoomaa ammallee sagantaan keenya akkuma itti buftetti jirti. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanis abdii qabnaa. Inshaallah yeroo muraasaatti nu oofee isin qabne. Okay. Sheekootii keessaa itti gaafiin mee namoota sadii sheekoota sadii namoota akkaan dinqisiifatu sheekoota keessaa mee mukan kaa isaanii. Warra biyya alaa jiru kana moo warra biyya jiru? Hunda waluma okay. Warra biyya alaarraa nama lama warra biyya keessa jirurraa nama sadii. Okay, shanii sii godha. Warra jirurraa jechuun warra du'eera. Warra jirurraa kun jirurraa. Okay, warra biyya jirurraa yoo jenne warra jiranii haduwan illee rabbi rahmataa godhuu fi ulamaalee gurguddoo qabna by the way ni tiyyate. Rabbiin umrii dheertuu gartee warra jiraniifis rabbi haa hannu haduwaniif illee jannata firdawsii rabbi isaan haa qananiisu. Akka ammaatti warra jiran keessaa akka hawaasa keessatti beekamuu fi ilmiidhaan beekamuu fi kanaan yoo wal madaallee jechuudha laallee namni akka malee bakka umrii itti keessa jiru kaniin akkaan jaaladhu kaniin akkaan kabaju guutumaa guutuutti ani sheekotaan kiyya gazawee hunda ni jaaladhaan ilmaanuma sheekotanuma islaamaa hundaa wayittu sagalee waan hin jijjiiruu hin qabu keessa immoo kan walitti dhiyaatanii fi kagartee hogguu hadiisa ta'ee yookaan da'awaa hogguu godhu gartee haasoon isaatiillee namatti tolu. Kaniin akkaanillee dinqisiifadhu kaniin akkaanillee ulfeessu abbaa keenya baabaa Shiyaamiin Ibrooti. Aduraa. Takka. Kan lammaffaadhaa gartee yoo gartee gaa filuu taatee Shiyaalii Jimmaatillee namaan akka malee dinqisiifadhu. Lama. Sheikh Jamal Aliyyiitillee dargaggeessa coolleedhaa nama gartee hedduu namatti tolu innis isaan wal qabsiisee yoo silaa naa idaate Sheikh Musaa Suwaalaa fa'aa isaanis hedduun taasifadha warra akka malee gartee ittiin boonu warroota biraatillee sheekotan akka Sheikh Salaam Baalee isaas akka malee dinqisiifadha akka malee jaaladha. Obboleessa keenya kadardaraa san ishee ibsaadha. Isallee akka malee jaaladhaani. Guutumaa guutuutti walii galee jechuun ishee raayyaa abbaa mancaatiis galee ishee Abdurrahmaan kana shiidaan isaa ijoollee isaatii wajjin illee habaasu san maqaa isaanii irraanfadhee. Ustaad Najjaash. Shee Anas. Guutumaa guutuutti warroottan maqaa isaanii asirratti hin yaamnin kaniin maqaa isaanii isaan hin beekne immoo sooshaal miidiyaa irratti isaan argu hundaa'u kutaadhaan osoo hin madaallee si galtee jaalalaa fi kabajaan qabaa jechuu barbaada warra biyyarraa.
Agasii Jaalala keessa. hotel as jirurraa jechuun dura dursoo jechuun namni akkaan jaaladhu akkaan kabajuunis akkaan dinqisiifadhus akka saahibaatti yeroo hunda wajjin yoonanillee kararraa maqee yookaan waan akka gartee abbaa akka obboleessaatti akka saahibaatti akka aalimaatti. By the way, sheekni kun nama akka Noorz Ameerikaatti illee nama ilmii fi waan hundaanuu gartee fiqii fi waan meeqaan dhugaa dubbanne namni haga ilmii akkasaa qabu jiru sheeka keenya qaalii akkaan kabaju shee Asad Sharifaa umriin haa dheeressu isaan siin jaaha dura faniin akkaan jaaladhu sigalee. Allamadaa shee Alii Sufiyaan shabaaba sigaltee umrii rabbi haa dheeressuuni namaan akkaan jaaladhu jechuudha sigalee. Mashaallah. Itti aansee obboleessa keenyaaf keessallee ni jira shee Hamzaa shee Jaabir sigalee namaan akkaan dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadhu nama hayyuu coollee nama gartee waa'ee teeknooloojii wajjiinis wal qabatee yeroo hunda jechuu gartee saba keenya bira kan jiru isaan jaa biyyooti naa idaatillee silaa numaan fadha hedduun qaba. Gaafiileen itti aantu hedduu waan jirtuuf hangatumatti irraa dhaaba. Galatoomi hunda isaanii rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Hunda isaaniitu. Wanti jalatti Sheekh Anwaar fa'aa jettan akka jirra hunda rabbi umrii haa dheeressu. Galatoomi gaafiin itti aantu mee munshidoota keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifattu. Muufannee jettee malee munshidoota sadii nama ati dinqisiifattu. Takkaffaan Muwaas Muhammad shabaaba sigalee akkanatti geerarsiisaatii fi gartee sagaleen isaa tana gartee dhalaa tana roraastu sigaltee. Mucaa san hedduun dinqisiifadhaa hedduun jaaladhaani. Isumaan wal qabsiisee saahiba isaa kan inni yeroo hedduu kiriitti wajjin dalagan roobsan sigalee. Roobsan mucaan san by the way mucaan san warra Direedawaatii miti warra biyya keenyaatti warra Haramaayaa sanuu ganda ni fudhatanii. Faamiliin keenyatti dhalatte ganda muudeeti jechuudha. Direedawaatti haa guddatu haa dhalatu malee bikki abbootiin isaanii warra Haramaayaa ganda muudeeti jechuudha. Ganda Abaaboolii fi faamiliin jetti dhalatan jechuudha. Isaan lamaan takkumaa jechuudha. Walitti waan qindii isaan waliif jiraniif saniifuu akka nama lamaatti ilaallamanii jechuu barbaadeeti. Nama lamaan naaf jechuudha moo nama. Isaan lamaan tokko goone nama lamaan seef. Kanadha. Itti aansee lammaffaa warra munshidoota keessaa Saalaa himu eenyu akkanatti. Saalaa galanni siifi mootii alamaa Saalaa Muhammad. Isa sanii bulisa keenya sana akka malee jaaladhaan ishee sadaffaadha Maahir. Maahir Maahirii fi aboon ayidee tokkottiin siidha. Maahir malee kabraa tokko jira maleen toltu fajee wallisisan mucaa sanis akka malee dinqisiifadha. Guutumaa guututti ijoollee teenya kan munshidoota hedduun jaaladhaanii waan ati carraa nama sadinaa kan ta'eef malee maaliif yoo jettee warri munshidaa dhugaa dubbachuudhaaf siin wal qabsee waliin dubbachuu barbaadu gartee waa'ee rasuulaatii fi alayhi salaatu wassalaam waa'ee rabbiitii fi waa'ee guddina islaamummaa waa'ee gartee saabaanii fi gartee haala akkam keessa akka turan sanirra dhaabbataniiti nashidaa tana godhanii jechuudha. Biitiin isaaniitii fi kana kilaasikaala haa qabaattu. Waa'ee dubbannee nuti warroottan kana warra deeggaruullee qabnu. Maaliif amma warra muuziqaadhaa dhawanii sigartee dhugaa dubbannee hirriiba sii dhabee jee maqaa ni akkana jaalalateetiin